Ashama harka fuudhee akkam turtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka isaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechaati viidiyoo jalqabaa kana jechuudha. Anuma moo ija kooti moo wanti kun dhuguma micayyoodhuma tibba darbee viidiyoo dalagaa turte dhugaan isin jedha namoonni baay'een irratti hojjetaa jiranii naala ishiidha moo ishee miti waan jedhu tokko jechuudha. Jalqaba micayyoon akka musliimatitti maratee turte miti musliima miti jalqaba moo amma moo kan daansii bu'aa jiru eenyudha walumaa galatti gaafinati ta'e dubbichi yaani jalqaballee akka dhugaatitti irraa dubbataa ture jechuudha. Jalqaba duraatanii walakkaa isaa gaafan gagoroo wanti akka fiilmii ta'e jennaa galee jennaanii dhiise har'a immoo idoon deemu micayyoo kana yoon argu kuni ayyuudha moo ayyuu miti waan jedhu ijoollee baay'eetu irraa dubbataa jira. Akkasumas immootu Facebook irrallee yoon galee jechuudha viidiyoo kana bakka 3-4tti argee jira. Kanaaf walumaa galatti dhugaan isin jedha keessattuu yuutuubaroonni Itoophiyaa jirtan yookaas immootu namoonni akka maamiltoonni keessan yookaan gara fuulduraatti akka waan isin hojjettan yookaas immoo viidiyoo keessan nuffanii tasuma deebi'anii hin laallee taasisuudha kana jechuudha. Maaliif jennaan ani beeku anaaf gaafidha. Maaliif fiilmii amma kana ga'u yookaas immootu gara siis isheen hojjettu yookaas immoo haadhi manaa Sayid Sumayyaan illee wanti kun walumaa galaniiti maallaquma ittiin hojjechuudhaaf uummata irratti feekii hojjetaa jiranii maaliif jennaanii isheenis gara si waan akka ishee irratti dubbii kaastu waan akka isaan irratti hojjettuutitti guyyaa guyyaan viidiyoo lakkisaa jirti waan ta'eef kana keessa akkasiin nagaddan yookaan akkasiin hojiidhaaf ta'e beekne irra garuu mootu maali hojiin kun sobaanoo ta'e malee ta'uu dhugaa an beeku kallattii garaagaraan ilaalan jira jechuudha. Yuutuubaroota hundumtuuyyuu jechuudha. Ani dhugaa dubbatan jedhee wanti fudhadhu jiru kana booda jechuudha. Maaliif hin beeku ani waan dhugaa yookaas immootu waan qabatamaa namni irraa baratee yookaas immoo wanta kana barumsa namaaf qoonne waan jedhamu tokko osoo hojjetanii yookaas immootu kuni barumsa maalii dabarsamee amma namoonni biraallee akka kanatti hojjedhaa jechuudha moo ani micayyoon kun yoo isheen marattee jirtu jalqaba musliiman see amma immootu yoon argu ani garuu ishuma echaara ijoolleeni ana gaafidha dhugaa rabbii dhiifama naa godhaati jechuudha. Inamaniin hin jira viidiyoo isa kana laalee ka jalqaba gaafa dhaqee ilaalu inamaniin hin jira isheedha moo ishee miti waan jedhu jechuudha. Kanaaf isheen musliima marattee turte jalqaba jechuudha uffata shaffanatteerti amma immootu mataa facaastee ragada bu'aa jirti gaafii natti ta'e kallattii kamiiniyyuu gaafii guddaa natti ta'e maalidha kallattumaan argaa jirtanii hundumti si jechuudha. Yuutuubaroonni Itoophiyaa keessa jiran marti isaaniiyyuu akka waan wallolaniititti wallolle jedhanii achi ka'anii namni girri qabeettanii namni mootu sijammar bara kana keessa nama waan gaarii dalagoogaatti immoo nama waan gaarii hojjetu hordofanii nama yookaan waa'ee amantaa isaatirraa barsiisu yookaan immoo nama wanti kun karaa nama qajeelchaa yookaas immoo dhaloota dhufuuf fakkeenya ta'a. Dhaloonni dhufullee irraa barachuu danda'an waan jedhu yookaan waan qubna gara nama barsiisu tokko nama barsiisu sana in hordofanii koomentiileen barreessan sakandii takkaafillee dhaabbatanii ilaalan jechuudha. Namoota baay'ee nama madaala jechuudha. Bakka akkanaa garuu koomentii odoo harkaan caalanuu kan sa'aatiin hojii isaanii sa'aatiin hirriba isaanii itti gubatu jira jechuudha namoonni baay'een. Kanaaf walumaa galatti obboleewwan koo jechuudha kuni ani hin beeku anaaf gaafidha eenyumtu kuni nama barsiisaa waan beeku barumsa jedhee ilaaluun kana jechuudha. Maaliif hamma kana odoo ta'e mootu jechuudha. In dheerate gara malee dheerate amma immoo karaa kanaan viidiyoo ishee isaa dhufee ba'e eenyu viidiyoo kana iyyuu baase moo ishumatu duraan akka kanatti hojjetaa ture namoonni baay'een akka ishee musliima taateetti kan irraa dubbataa turtan jechuudha. Amma mootu gaafan kana ilaalu anaaf gaafii naa ta'e moo obboleetti ishee lakkuu dhalatan sila ishee fakkaatti kan lakkuu dhalatan moo ishuma mee namoonni baay'een koomentii jalatti naa barreessadha gaafii akkuma natti ta'e kana isinittis gaafii ta'uu danda'a. Egaa obboleewwan koo yuutuubaroota adda ilaallaa keessattuu iyyuu warra Itoophiyaa hin taane mee ilaala fakkeenya fudhadhaa jechuudha. Namoota warra adii kanaa yuutuubaroota isaanii gurguddaa jechuudha sirriitti ilaalame waan namaaf barumsa ta'u jechuudha. Waan akkasii qaldii kana qaldiin hin jira piraankii gochuun bakka hin jira bakka tokkotti yeroo hunda yoo immoo waanuma akkasiitiin hojii kallattiin nama barsiisu yookaas immoo wanti kun namaaf fakkeenya ta'a dhaloonni dhufurraa barata akkasuma wallaalan irraa barata jedhamee
kan hin barsiifamne yoo ta'e adeemsa keessa maal taa'ee namni sun YouTube sana nuuf adeema. Maaliif maamiltoonni jara kanaa amma YouTube isaanii nuuf adeemaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mee fakkeenya ogaa ilaaltan jechuudha. Warroota YouTuberoota biyyoota garaagaraa jechuudha. Kan biyya keenya ogaa Habashaa hin ta'in jechuudha. Sirriitti nan argaan yeroo baay'ee jechuudha. Waan namaaf barumsa ta'u akkasuma waan dhaloonni isaanii xixiqqaan irraa barachuu danda'u. Kan isaan hojjetanii YouTuberoonni isaanii yookaas immoo maamilli isaanii illee sirriitti guddaa yookaan maamilli isaanii sirriitti fagoo nama miliyoona 50 dhibba kan jiran jechuudha. Kun asitti waanuma xiqqishuu irratti har'a kanaan jalqabame namni gara fuulduraatti waan nama barsiisu tokko yookaan waan namoota hedduu barumsa ta'u tokko yoo barsiisan namni illee jajjabeessaa gara fuulduraatti illee YouTuberri sun guddachuu danda'a. Garuu amma gizeedhaaf waan feekii hojjetanii namoonni itti fakkaate ta'anii ajandaa godhatanii asiifachuu oofuu danda'u ittiin guddachuu danda'a. Garuu gara fuulduraatti lakkaa waanuma sobaa barsiisan isaa waan qubna garaa wanti irraa baratamu hin jiru jedha malee namni akkasitti ittiin bu'a akka kootti jechuudha. Kuni ilaalcha kan kooti. Egaa walumaa galatti isiniif ta'eennaani jabaadhaan isin jedhaani maalumaafu namoonni immoo akka kanatti gaafii isinitti ta'ee viidiyoo kana argitanii ta'anii viidiyoon kun isinitti illee gaafii isinitti ta'e koomentii naa barreessan isin jedha. Ani wayi mucayyoo ishee wajjin lakkuu dhalatte moo wayi kan nama ishee fakkaatu jira moo waan jedhu jechuudha. Amma ammaatti hin hubanne maaliif adda baafachuudhaaf illee gaafan bakka viidiyoon kun dhufe yookaas immoo gara piroofaayiliin naqee namoota fufaa fidanii dabarsanii irraa hin arge malee jalqaba isaa akka gadhiisame yookaas immoo jechuudha. Peejii nama sanaa bira hin geenye jechuudhaani warra ijoollee dabarsanii du'iitii sheerii godhanidha. Akkasuma immoo Facebook irraa kanan arge gara caaluu jechuudha. Walumaa galatti akka kootti fiilmii nama dheeratu akkasitti das naman jedhu baay'ee fokkisa. Egaa obboleewwan kiyyaa kun ilaalcha kooti ifa manaa godhaan isin jedha. Inni itti aanu immoo jechuudha jalqaba irratti iyyuu waa'ee isaarraa dubbachuu dhufe garuu immoo kanatu akkan dubbadhu na taasise jechuudha. Maaliif gaafii natti ta'e waan sirriitti keessa kootti deddeebi'ee gaafii natti ta'e dafee kanarraa dubbadhe isiniin jechuu barbaade tananii maaliif jennaani namoonni baay'een jechuudha akkuma argaa jirru kallattii kamiiniyyuu argaa jirtanii maaliifi maallaqni kennameefiti yookaas immoo maallaqa fudhataniiti warri jedhu warri akkasitti hojjetan kuni maallaqa fudhataniiti maallaqaan walii galanii yookaas immoo maallaqa guddaa fudhatti boru maqaa ishii marrakkoo qaba warra jedhamtu jira waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan namni koo jalqaba nama of barsiisuun waan gaarii yookaan karuma kanaanuu karuma qaldii ta'e noo ta'e karaa waan gaarii yookaan waan dhuunfaa isheetiin dhufte yookaan immoo hojii dhuunfaa isheetiin hoo ta'e namni ishee baree rakkoon qabu karaa kanaan ikkoo namni kallattii kamiinuu kan jechaa jiru amma maalidha abbaa manaa nama biraa fudhattee haadha ijoollee boocistee abbaa ijoollee lama irraa fudhattee wantoota akkas jedhaniini kallattii kana yoo maqaan namni nama baruu baate maaliif maamila horachuufis yoo ta'e karaa biraatiin kallattii biraatiin dhuunfaa isheetiin kan ta'e osoo ta'e rakkoon qabu maaliif jennaani namoota baay'ee warroonni dhuunfaa isaaniitiin yookaan ajandaa dhuunfaa isaaniitiin dhufan jechuudha. Mee eenyudha Abrishii fi Ruutaa agartanii jirtu jalqaba ajandaa nama biraatiin miti sobaanis haa ta'u dhugaadhaan ajandaa isaaniitiin yookaas muka dhuunfaa isaaniitiin dhufanii yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduu bira darbanii eessa akka jiran laala ammallee jechuudha. Namoonni baay'een immoo isaan bira dhaqaniyyuu jechuudha akkasitti YouTube isaanii xiqqoo dadhabe yookaas immoo YouTube isaanii xiqqoo ilaalchisaa gadi bu'e guddifachuudhaa fi kallattii garaagaraa naqanii sobanii walii galanii kan hojjetaa jiran baay'ee isaanii jira jechuudha. Argaa jirra jechuudha. Kanaaf osoo ajandaa kasheetiin yookaan dhuunfaa isheetiin ta'ee ariifidha. Namaan isoo wal bartee waan isheedhaan wal qabatu jechuudha. Kuni garuu namoota meeqa yookaas immoo YouTuberoota amma fakkeenyaaf Saayid haadha manaasaas walii galanii akka hojjetaa yookaan walirratti haasaa jiranii irraa beeksisaa jira. Dheeratee gaafa dhufu ofuma isaan himee jechuudha hojiin isaanii. Walumaa galatti wantoonni akkasii ani hin beeku garuu akka kootti namoonni baay'een jechuu dandeessanii kun ilaalcha kooti akka kanatti natti fakkaatu jechuudha. Dhumni isaa jechuudha hammam ta'e jechuudha namni har'a waa'ee isaanii gadi fageenyaan baraa jiru kun boru irraa fagaataa deema malee hin laalu jechuudha viidiyoo isaanii jechuudha. Yeroodhaaf ittiin kaasuu danda'anii yeroodhaaf hirna gadachuu danda'anii garuu gara fuulduraatti maamiltoonni isaanii kun viidiyoo isaanii sana ilaaluun ni nuffanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf anumti dhuunfaa kootti viidiyoo 2-3 ilaaleen gaafa dhumarraa akka inni fiilmii ta'e argee jennaan na jibbisiise nan dhiise. Egaa akkasiin isinin jedha kun ilaalcha dhuunfaa kootiiti. Yoon dogoggora dhiifama naa godhaan isinin jedha. Namoonni baay'een immoo jechuudha. Akka itti fakkaate yookaan akka ilaalcha isaatiitti dubbata waan ta'eef namoonni yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'aa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isinin jedha nagaan naaf tura.